Si waggaara kanatti jijjiirama barreeffatte qabdaat torban lamaan kana mee itti yaadaan ture. Bira dhuftu kana keessa kaayyoon koo waan waaqayyo naa laate keessaa kurnaffaa koo kennuutu narra jira. Poostaa koo cheekiin godhanne manaatti maaltu keessatti biyya kana ammoo waraqatumatu itti rakaseera waan biraa miti. Maalimmoo ergan laata? Silaa waraqataa fi kompiitara biyya kanaatu jennu jaamsuuf jira. Isha wanta lubbuu qabuun keessaa argadhe cheekii godhe. Utuu manaan gaafatiin mootummaan biyya kanaa silaa qab godhee manarraa kute qaba. Silaa bitaan namatti kennanii mirgaan fudhatu. Amma gaa kanarraa maalan godha gaa? Kanarraa biyyatti ergee shaappii deemee biilii daddaa kaffalee magaa kun maal waliin nagaaga kurneeffaan immoo jira lakka. Waan waaqayyo naa laate keessaa kurneeffaa koo kennuutu narra jira. Kanarraa moo waaqayyo wallaale waaqayyo beekaadha waaqayyo isani rakkataa gargaaru san biyyatti ergu kuni waaqayyo rakkataadha ayyuuti nattaafu kurneeffaan illee kaffalu waaqayyo beeka. Bara haaraa kana wanta gochuu barbaadu liistii baay'ee qabadheen jira. As keessatti wanta sadii gochuu nan danda'a. Tokko aarii dhiisuu naannoo salphaadha. Naartaa niifta. Inni lammaffaan obsa. Obsa ishee nan barbaada. Obsa qabaachuutu narra. Inni sadaffaan namoota gargaaruutu narra jira. Kana sadanii gochuutu narra jira. Har'a mana koo keessa oolee muuvii koo laallachaa mana koo sirreeffachaan oola. Sakkamini yoo ni ilaale wayyaa laatarra. Muuvii babbareedaa ta'u sirra jira. Kamini ilaaluu laata? Eenyudha kanatti bilbilu? Har'a taa'anii kan keessan miti kan kooti. Muuvii koo ni ilaalladhaa. Silkiin koo gab jedhee taa'adha. Meeree rimootiin mana kanaa laata? Eessa kaani mooyi? Mahanni silkiin har'a maraachuuf jedhaayi? Anuu malee iddoo gara biraatti bilbilanii? Hello? Fayyaadha giftii kun akkuma nagaa gooftaa galatu akkam? Maalu waa'ee maraayidii makanaa namoonni gurruma kootu dadhabe waa'ee maraayidii kana maala malee namni jiru waldaa keessa nama gara biraatti bilbiltanii maal makiinaa mokoo duwwaatu fiigaa magaalaa kana keessa? Inni sadaffaan namoota gargaaruutu narra jira. Ani an danda'u mana koo keessa taa'ee boqochuun barbaada. Muuvii ilaaluun barbaada. Wanta daddaan godhachuu barbaada. Yeroo tokko wajjin gadi bu'uun barbaada. Maaloo giftii kun nama gara biraa dhaqee bilbili. Maali giftii kun? Jari gooftaan si wajjin haa ta'u. Waggaa haaraa kanatti kaayyoon kun ni jalqabaa gungumuu dhiisuu waan an qabu irratti waaqayyootiin galateeffachuu naaf ta'a. Oh my God! Ani biyyuma kanatti isnooma isaa qorruma isaa kanan naagame biyyuma kana maaf na fidde waaqayyo. Gungumuu dhiisuu waan an qabu irratti waaqayyootiin galateeffachuu naaf ta'a. Biyya kanatti wanta sadiiti nama guba. Jireenyi isaa nama guba, qorri isaa nama guba, bonni isaa nama guba. Kana biyyuma kana maaliifan dhufeetuma natti tafeera ta'e biyyi kun. simbirroo olii gadi jooranii oduu guranii gura namaatti firfirsan kana isaanirraa fagaachuun barbaada. Oduu dhaga'uu sin barbaadu waa'ee nama saasuun barbaadu. Nuunis oduu dhageenyu finnee walitti odeessuu dhaabuun nurra jira. Dhugaa jedhime. Akkasii. Haa ta'u sammuun kadhannaa fi fayyaa ta'e waan natti himteef kadhannaa maaloon kadhannaa. Haa ta'u mee jedhishi gooftaan si wajjin ta'u waldaatti ol argina. Nuunis oduu dhageenyu finnee walitti odeessuu dhaabuun nurra jira. Guddin dhageenyeet maaltu ta'e silaasi jala akka seeninni oduu si jala dhokatu natti mi'aadhu maaltu ta'e. Maali silkii kanaa wanti dhufu si dhibaa dhageesse maaloo natti mi'aadhu ko. Maali oduu akka akkuma koon dhageenyeedha.
bara dhufu kanatti sagalee waaqayyoo hubannaadhaaf ogummaadhaan saba waaqayyootti dubbachuutu narra jira. Har'a sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisnee sagantaa keenya itti fufna. Silaa isiniif galaa miti. Yeroo hundumaa isinitti lallabama, yeroo hundumaa isinitti dubbatama. Garuu inni kaan immuga, inni kaan namummata, inni kaan immoo waan sagalee waaqayyoo fudhateetti jiraatu fakkaatee akkasumatti gogaa ta'ee taa'a. Sagalee waaqayyoo hubannaadhaaf ogummaadhaan saba waaqayyootti dubbachuutu narra jira. Ani garuu waan fedhe yoo ta'e yoo fudhattanis yoo dhiistanis lallabuu koo barsiisuu koo hin dhiisu ittuman fufa. Sagalee waaqayyoo macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irraatii akkas jedha. Yaada namaa keessa akeeka baay'eetu jira. Garuu wanta waaqayyoo yaadee qopheessitu jabaatee dhaabata. Namni waan baay'eedhaan of jijjiiruu yaala. Garuu jijjiiramni dhugaan waaqayyoo biraa namaa dhufa. Kanaafuu bara haaraa kanatti wanta irraa jijjiiramuu dadhabne irraa jijjiiramnee akka argamnu hunduma keenya yaa Waaqayyo nu gargaari.